Madaamin hin feene keessaa tokkoffaa irratti bilbila yeroo mara haasahu isa hedduu tokko gammade jechuudha. Waan ta'u wallaale waan ta'u isiniin jedha yookaan funyaan kana asii ol na kaasanii funyaan kana si fuunaa nu heeruma ilma keenyatti siin jedhanii ati hin bareeddaa miidhagduu addunyaa kanaati isinii galaa jiraa miti. Isinii ani garuu ittiin uumaa faallaa hin aaraa na gaddisiisa. Maalirree miidhaginaa fi fiizikaalaa fi foon kiyya bareedaa dhiiga ijoollummaa waggaa 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 haga 30 mana arabaatitti yoo fixxan maaltu isin gammachiisa? Yoo jarri bareedduu miti ati maasha Allah siin jechuu miti lafarra gangalattee hatta loo biinkeenaa akka abaaboo yookiin biqiltuu ganama gara aduu baasanii qilleensa fudhachiisanii akkasuma ammoo bishaan obaasanii itti kotokkotaa fi tajaajila kunuunsa barbaada. Kana jechuun akkuma abaaboon yoo bishaanii fi aduu tajaajila yookiin kunuunsa hin arganne qaama'utti qalbiin keenya qaama'uu fi cabuu abaabonis ni caba. Qalbiin keenyallee cabuu fi qaama'uu eegala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harkafuun jira jirtu wanti fotaan sooli goode baga jiraattan cabnana qalbii yookiin ammoo tuyyuu shamarreen teenya takka keessattuu warri mana namaa keessa hojjettanii akkamitti jechuudha akka qalbiin keessan kunuunfamu akkuma abaaboon kunuunsa gaarii barbaaduu fi akka xuuxamee isin keessaa qalbiin keessan hin cabnee fi fayyaa keessan eeggachuu dandeettan kan jedhu jalqaba irratti viidiyoo kiyya like share godha akkasuma mootuyyuu ulfaadhaa galatooma hordoftoonni kiyya 70 taatanii jirtanii kan lubbuudhaan gara akhiraa deeman rabbiin rahmata isaaniif haa godhu kan jiran ammoo nu hunda keenya rabbiin haa qajeelchu isiniin jedha isin jaaladha asuma like share gochuudhaan baga gammaddanii baga gammanni itti aansuun ammoo shamarran keenya kunuunsa yookiin tajaajila bira nama bira dhaabatu dhabaan akkasuma ammoo jecha gaarii haala gaarii amala gaarii fi qalbiin isaanii cabuuni akkuma abaaboo xoolaganii hedduun isaanii miidhaa hamaa keessa jiran har'a kallattiidhumaan kaameraa jechuudha itti dhiyaadhe balbalarra taa'ee waabiraatiin ifaan hin jiru waan ta'eef kaameraa yoo xiqqaate cilee takka qofarraa fagaadhe isinitti haasayaa jira achumaan finniisa kiyya homaa mallaalina yaada kiyya qofa laaluudhaan viidiyoo share like oliif godha. Kanaafi tokkoffaa irratti akka qalbiin keessan hin cabne wanni isin godhuu qabdanii kana jechuun kiyya ofirratti hojjechuudha ofirratti hojjannee qabxilee ofirratti hojjechuu akkamitti ofirratti hojjanna kan jedhu har'a kan waliin laalluu fi kan wal dhageenye walirraa fayyadamnu ta'a inshallah wa ta'ala. Tokkoffaa irratti ofirratti hojjechuudha fi shamarreen teenya takka gaafa mana biifiitii baatee mana haadhaatii bahuu dandeetti mana abbaa manaatii bahuu dandeetti barumsa keessaa baatee deemuu dandeetti. Erga baatee biyya namaa deemtee akka isiin asii yaaddee deemtee fi akka achi geette garaagarummaa guddaa qaba. Kana jechuun kiyya akkaataan isiin itti yaaddee akkaataa salphaa fi haala bareeda taheen. Kana jechuun kiyya maallaqallee jechuudha fakkeenya fiigee akkuma hilleettititti kiisa isii seena yookiin boorsaa isii seena seeti garuu maallaqni kan dhufu akka qocaan suuta tiratee dhufa maallaqni suuta tiratee akka qocaatitti baankii isii yookiin ammoo harka isii yookiin ammoo maatii isiititti kan bu'uudha jechuudha. Walaakiin wanni rakkoon asitti jiru isiin ji'a tokkoof bulii 29 gara 30 sabartee kan isiin itti argattu 29 fi 30 namni isii kennu hin jiru. Kana jechuun kiyya erga jee fixattee guyyaa 2-3 dabarsitee arabni namaa kenniti kun aadaa arabaati ni beektanii jechuu barbaadeeti. Erga guyyoota 31 fi 35 lakkooftee maallaqa kana akka qocaa ji'a guutuu teettee lakkooftee irreeka dhooftee hojjattee miidhagina ofii bareedina ofii fuula ofii fiizikaala qaama ofii rifeensa bareedaa dheeraa laafaa ofii gara gogaatii fi ciccitaatiin jijjiirtee maallaqa kana fudhattee maallaqni isiin ergite akka hilleettititti hilleettiin hin jajarti qocaa caalaa jechuudha baay'ee fiidimi hin beeytanii. Yeroo baadiyaa keessatti xiqqoo jiraannu karatti yoo ta'e hilleetti namni hin beekne fi hin argine hin jiru. Kakanas hin arginu miidiyaan sooshaal miidiyaan guddatee jira. Fiigicha hilleetti tilmaamachuu fi sarchii gootanii jettan argachuu ni dandeettanii. Akka hilleettititti maallaqni isiin guyyaa 35 eegdee fudhatte kuni yoo biyya gahee jedhe hawaalaan tursiisee guyyaa 3-4 walumaa galatti guyyoota 37 8 jidduutti biyya gahee
waan tokkoo fi nam tokkorra dhumata. Isinii galaa jira miti waan tokkoo fi nam tokkorra dhumata. Kana jechuun tarii guyyaa takka waa bituu danda'a, tarii torbaanii turuu danda'a. Kanaaf kana ta'uun ofirratti hojjechuun ammoo akkam tahaa fakkeenyaa fi hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa akkuma dheengadda isiniin jedhee ufiif nama tahituyyuu namaaf taha, ufiif nama gahituyyuu namaaf gaha. Jalqaba ufiif taha. Qarshiilee fudhattan keessaa ani ammas keessanitti himu hin hojjetinaa jechuu miti. Ka'aa fiigaa biyya galaa jechuu miti. Isinii galaa jira miti. Kaatanii fiidanii biyya galuunii erga biyyaa baatanii jettanii kaayyoo qabaachuu isin barbaachisa. Harki qullaan fuulan ibsu jette Oromoon keenya. Yoomillee harki qullaan fuulan ibsu. Isinii galaa miti. Isinuu gammaddanii jiraachuu hin dandeettan. Erga biyyaa bahanii obsa qabaachuu fi obsi yeroo maraayyuu dubbii kiyya keessaa hin hafu. Obsa qabaattanii waan qabdan sanii parsantiidhaan irratti hojjettanii kana jechuun ani amma akka dhuunfaa kiyyaatitti yoo isinii himee jedhe tokkoffaa irratti jalqaba tokko yoo jettan kiraa manaan qaba, maabiraatii kaffaltii, bishaan kaffaltii, mana barumsaa ijoollee maabiraatii bakka lama takkas kaffala, jireenya dhuunfaa guyyarraa bishaan dhugaatii yoo xiqqaate birrii 200-300 buna aanan bunaatii suuqarraa kan bitamu birrii 100 bittanii yoo jettan buna yeroo tokko hin dhageessisu. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa yoo waciilee mana keessaa yookiin zuruufa mana keessaa aniin akkanatti isinitti haasa'u fuula ifaadhaan gammachuudhaan herreega dhahee isinitti hojjedhe jettanii biyyumattuu hin gallu jettanii sodaattanii bararraaqa walaakin jechuudha. Kuni bararraaq ofii sobuu osoo hin tahin jireenya ati jiraattu kana haga keessa jiraattuuf akka itti jiraattu rabbiin ganama siif katabee akkuma jechuudha biyya namaa deemuu maallaqa siif uumee rizqii irraan si razzaqe kana jireenya akka itti jiraattu ganama siif uume waan ta'eef sodaachuu sin qabdu. Si gara jiraa miti hiraaruu sin qabdu. Salphiftee waan hundayyuu salphiftee yoo yaadde waan fakkeenya fi hara si galfachiisu tokko keessa mana madaamii seentee madaamiin teessee cinqiti yoo ta'e mee fakkeenya dubbii gabaabaa isinii hima. Ka ati jalqaba gootee ofirratti hojjettu tokko yoo jette aarii madaamii teetii irra deddeebitee kana naan jetti, kana nagootii shaqaala naan jetti, kaddaama naan jetti, kana yaaduu sammuu kee keessatti osoo hin tahini tasgabbooftee har'a yoo gabra namaallee tahee jedhe boru giiftii tahee jiraadha jettee ofirratti hojjetaa jechuudha. Hubadhaa sirritti warri mana madaamii jirtan hundi keessan har'as giiftiidha gabraa miti. Kana jechuun humna keessaniin dalagdanii wareega meeqa kennitanii gammachuu meeqa of jala dabarsitanii arrabsamtanii tuffatamtanii ijaan dunuunfattanii osoo mana barumsaa silaa barattanii digrii meeqa ka eebbifamtan achi keessatti jireenya barattanii jechuudha. Kana waan ta'eef ati yoomillee giiftii shamarran mana arabaa keessa hojjettu har'as borus haga rabbi lubbuuna kaa'i an hin jedha yoomis giiftiidha. Kana waan ta'eef har'a qalbiin si cabuu osoo hin tahini jecha isiin siin jettu yaaduu osoo hin tahini maaliif akka dhufte isiin maaliif akka si fidatte waan beektuuf si dararti si gala asitti. Wanni isin sirriitti hubattanii xiyyeeffachuu qabdan isiin maaliif si fidadhe yoo jettu fakkeenyaaf namni namummaa qabu si kabajuu danda'a, si jaalachuu danda'a, kunuunsa siif godhuu danda'a. Walumaa galatti yoo sillee hin jaalanne yoo sillee hin feene namni aqlii qabu tokko fuuldura keetii fi afoo keetiitti si sossobuu danda'a. Garuu jechuudha isiin maaliif akka si fidatte waan beektuu fi ofirratti hojjettee maallaqa ofiitiin hojii kiyyaaf jettee tolas yoo si oolte akkati hojii san daran isii hojjettuuf tola sitti oolti. Si galaa jiraa miti yoo ammootu yoo jechuudha. Kana malees qofanna qabe sagalee dhiifama isiniin jedhee jira. Atis isii si weerartus yoo ta'e, isii tasgabbii qabdus yoo ta'e, isii dhugamaan sodaa rabbii qabdus yoo ta'e, isii jallinna qabdus yoo ta'e hundumaayyuu ofirratti hojjettee ani kan dhufee fi maallaqa fudhachuuf dhufe. Si galaa jiraa miti. Wanni anaaf isii waliif fidaa waan lama qofa. Wanni isin lamaa waliif fidaa wantoota lama qofa. Ati maallaqa fudhachuudha. Humna kee kennitee yaada miidhagaa fi bareedaa kan kee achi dabarsitee laattee maallaqa isii irraa fudhachuudha. Kana namaan ati hojiidhaaf dhaqxe isiin maallaqaan si fudhatte. Kanaaf ufitti himtee jechuudha. Kanaaf dhaqee maalkiyyaa fakkeenya kana amma waan isin ajaa'ibaa irraa yeroo mana namaa hojjedhee jira hojjedhu san biyya Arabaa keessa wallaahi yoo dhugaanatti mijettanii fakkeenyaaf jechuudha. Yeroo iidaa yeroo muraasa qamisii bareedaa bitadhe uffata kana hin bita babbareedaa bita adada bituun qalbiin na caba. Uffachuun natti dhagahama. Sinii galaa jiraa miti. Ani silaa maxbaka taa'ee hiqaa dhiqa.
hatta iidan dhaqu wallahi takka iidan illee dhaqeen beeku carraan kiyya sin ajaa'iba akka ijoolleen istiraahaa arabni fuutee deemtuun iddoo bashannanaa fuudhanii deemanillee carraan kiyya fuudhee naan deemeen beeku waan isin ajaa'ibee isin hin dhiifne keessa uffata bitee osoo waraqaa irraa hin kutin ka biyya galee moofee ofiin taa'ee ciccitee har'as garaana nyaatee namnis godhatee namaafis kennee namni salbaaja jedhee tuffateetu jira garuu qarshiin an biteen qaaliidha uffata ammas bituun kana caalaa daran jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya haala kana keessa turre maaliif ree yeroo sanitti ani ka dhufee fi jarri maannaan jedhan beeyta dhugaa rabbi isinitti himu yaa Zubaydaa maasha Allah inti jamiilaa hawaajibik ayuunik shafaafik kaddik baqa maasha Allah tabaarkalla waan adda siin jedhan ilbasii siin jedhan ilbasii hatsho ya mikyaj kida wakidaan siin jedhan yoo isaan akkasinaan jedhan sanii fakkeenyaaf amma tiktookii irratti haasahaa dhiyoo kana dhufe wayiitu jira suuqa irratti fakkeenya ijoollee arabaa wayiitu dalagee ijoolleen teenyallee tiktookii irra dalagaa jirti maal yoo jettanii arabni dhuftee yoo fakkeenya fi hijaabni yookiin iskaarbiin kun birrii meeqanaan jettu 60 birrii Itiyoophiyaatiin miti beekaa birrii haa jedhan malee fayyadama maqaa qarshiitiin birrii naa fayyadama malee dinhaara ta'uu danda'a riyaala ta'uu danda'a doolaara ta'uu danda'a isinii galee meeqanaan jettee 60 naan jette wayi ijji kan keen bareedaa ayyuuni keeluu yoo isiin naan jette kodi xayyibbil 40 jedhaanii yoo isiin ammoo واي انت من وين انت مرة جميلة انا عندت دوبر يسرى يوسي عندت ايش فرد افرت صدو ما عندني يو موت يو ديبيتي دعاينا غوتي هيرومتي جتي نغافتي جتي ان هيرومني جت يو انتهم ورب جارس سياهيرو يو ارمني ناندتو بك اكودي هاي اللي تبي وان بربادين افتك انا فرد جدي قرشي توكو مالي كاي بري جاتما غرغريالا يوكين دينهار يوكين دولار جاتما غرغروك ابو هنا فدوان ستو لين جداني جتي achi booda sanittu dhaabattu aramni quuftuu miire maannaan jetti situ akkana daraddare يعني ترتيب أفتكنا سيتو يقولي إيه يو إنزرو يا الله لو اشتغلتي معايا لو اشتغلتي بيتي سني قالي أصونولين هجتي أصومنك يا نه هجتي مي إسين سيو يادو سلاها هنتلتوني تفيتي عتاتو قري جولين كان إتين هجتشو سياسة عصا هاتي فلاسة ما جتشو سني قالي يو يادو سوق كيسا ديفته mana isi shinti beeti dhiite isi akkasin nama gubdusanii dalaydi suuraa haafofti malee aramni yaada arabaa kana irraa haasahanii irraa hojjetanii jechuudha isinii galee yoo aramni akkasinaan jettu takkaayyuu jechuudha qalbiin tiyya na gammaddeen beektu inumaa faallaa hin aaraa na gaddisiisa maaliree miidhaginaa fi fiizikaalaa fi foon kiyya bareedaa dhiiga ijoollummaa waggaa 14 15 16 17 18 19 20 haga 30 mana arabaatitti yoo fixxan maaltu sin gammachiisa yoo jarri bareedduu miti ati maasha Allah sin jechuu miti lafarra gangalattee hatta loo sifuuna nu heerumu ilma keennatti sin jedhani ati hin bareeddaa miidhagduu addunyaa kanaati isinii galaa jiraa miti isinii ani garuu ittiin gammadu maaltu sin gammachiisame miidhagina keessan isinuyyuu silaa keemikaala isaaniitiin mana fincaanii dhiqaa fixaa jirtani maaltu sin gammachiisa kanaafi gammachuu akkasis dhiistanii waan isin jettes dhiistanii ani ka dhufeef walamaaf humna kiyya isii kennee mallaqa fudhachuudha bakka rizqii barbaadu dhufee ka jettan ufitti himtanii loluu miti iyyuu uf amansiiftan taananiin barii fakkeenya furdiftootaf kabajamtoota kiyya namni maatii fira ollaa jechuu yoo wal dadhabee jedhe uf amansiisee walirraa goree jiraataan jiru uf amansiiftee ufitti himtee mana san keessa jechuudha salphiftee haga gaafa guyyaa deemtu kabajaan iktiraamaan ufis kabachiiftee isis kabachiiftee fakkeenyaaf wantoonni madaamiin hin feene keessaa tokkoffaa irratti bilbilaa yeroo mara haasahuu isinii galaa jiraa miti isiinuu yeroo atiif isii wal argitan yoo ta mana teettu taate malee yeroo takka keessattuu mana barsiistuu fa'a yoo taate ganama baatii guyyaa hin galtii hin rafti haga asrii jechuudha ati ganamarraa haga asrii san yoo bilbila kan kee haasoyitee fayyadamte halkan galgala asrii isiin kaate san irraa bilbila ala jambii keettee haala kanaan hojii kan keetti buufattee deemuu dandeettaa jechuudha walaakin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa
ofirratti hojjechuun yookiin ofii kenna ofirratti hojjechuun waan baay'ee kana qofaa miti jijjiiramuudhaaf wanni nu ofirraa daganne waan hedduu tokko viidiyoo isinitti dheeressee jedhee hin hifatta waan ta'eef yoo viidiyoo kana jaallattanii jettan koomentii keessan laalee addaan kukkutaa jechuudha viidiyoo biraa haga isin hojjedhu subscribe illee godhaa like share illee godhaa subscribein 70 qofa osoo hin tahin 100 galuu qaba sababni 100 galuu qabuuf hordoftootaaf kabajamtoota kiyya ما شاء الله تبارك الله والله ما شاء الله جد إزرا أنا جافكم شنتا مقالوا سلانم جافكم شنتا مقالوا جمدان كليس هدو تكون جمد إذا شو وانت أولالي وانت إسنين زر كنا في كم دباغلو في حبديك أبا هويلك أبا سببني إسا وسو فيديو كي يجتشو الحمد لله وقاشن صافي وقاشن وجد وقاشني هنا وسو فيديو كيا بالبلا كواليتي هو ورابين وسو كاميرا غارين ورابين وسو كاميرا مانين ورابين تكا حركه كيا كنا كادي تكا وي اركفدي تكا اموتو يو نمني نورمال ماتين اكنا قبانا ورابا جدي فيديو سيو بلسن ارا غدا فيديو برار ديبي حجدا ميرا جچون اكنتي اكا فيديو كان جچو كم حجته بيك هاشوفتني yoo viidiyoon sun takka cinat dabe yookaan fuula walakka na mul'ata yookaan asii achi na mul'ata yookaan funyaan kana asii onna kaasanii funyaan kana alhamdulillah ala kulli kanaafi hin gammade isiniin jedhe sababni an gammade 70 galuu caala kaameraa quality fi bilbila quality malee 70 seenuu na gammachiise namootiin hojii social media hojjechuu heddan ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhufa inshallah wa ta'ala isin jaaladha nagaa toraa bulaa fayyaan faaya